Idiomatic expressions. Idiomatic expressions kanneen jennu jechoota walitti dhufanii hiika kan biraa kennan jechuudha. Idiomatic expressions warri jennu kun yeroo baay'ee literal meaning fi idiomatic meaning qabu. Jechoonni tokkoffaarra jiran kun fakkeenyaaf piece of cake jedha. Piece of cake jechuun literal meaning qabaachuu danda'a. Literal meaning isaa muraa keekii jechuu dandeenya. Idiomatic meaning isaa immoo piece of cake gaafa jennu something very easy to do jechuudha. Hiiki isaa afaan Oromootti wanta hojjechuuf baay'ee salphaa ta'e jechuudha. Example sentence in English: the English test was a piece of cake. Qormaan afaan Ingiliffaa baay'ee salphaa ture jechuudha. Haala kanaan idiomatic expression ibsuu dandeenya jechuudha. The next one is hold your horses, meaning be patient, wait a moment jechuudha. Hiiki isaa immoo obsa qabaachuu yookaan xiqqoo tokko xiqqoo eeguu jechuudha. Example sentence: hold your horses, dinner will be ready in 5 minutes. Obsi erbaan deeqaa 5 keessatti qophaa'a gaafa jennu haala kanaan idiomatic expression haaluma salphaan ibsuu dandeenya jechuudha. The third one is batter someone up, meaning to flatter someone to gain a favor. Hiikni isaa maal jechuudha? Faayidaa wayii argachuudhaaf nama tokko baay'ee jajuu jechuudha. Ittoo isuusa jennu afaan Oromootiin jechuudha. Example sentence in English: he battered up his teacher before asking extra marks. Tuqaa dabalataa argachuudhaaf barsiisaa isaa baay'ee jaje ol kakaase jechuudha haala hiika kanaatiin. The fourth one, when pigs fly. Walumaa ta'uu hin danda'u jechuu yeroo barbaannu when pigs fly jechuu dandeenya jechuudha. Something will never happen. Fakkeenyaaf Tom says he will clean his room. Tom kutaasaa qulqulleessuu barbaada. Namni tokko gaafa jedhu when pigs fly jechuu dandeenya jechuudha. Kun yoomillee ta'uu hin danda'u. Tom yoomillee kana hin godhu akka jechuuti jechuudha. The next one is raining cats and dogs. Saree fa duree roobaa jira yoo jenne amma literal meaningin hima kanaa hin ta'u jechuudha. Kanaaf himi kun idiomatic meaning qofa qaba jechuudha. It's raining very heavily. Hiikni isaa akka baay'ee cimaa roobaa jira jechuudha. For example, we stayed inside because it was raining cats and dogs jechuu dandeenya. The sixth and the last one, let the cat out of the bag, meaning to accidentally reveal a secret. Akka tasaa dhoksaa wayii bakkeetti baasuu jechuudha. Example sentence: Sarah let the cat out of the bag about the surprise party jechuu dandeenya jechuudha. Thank you for watching my video called 0912194723 for VIP class. Namoonni akka dhuunfaatti afaan Ingiliffaa barachuu barbaadan keessan naquunnamuu dandeessu. Thank you very much.